yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Yoyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya faana miidiyaa korporeeshin FM faana naqamtee 96.1 yeroo itti qophii walta'iinsaa waldaa dargaggoo Oromiyaa waliin ta'uun isin bira ga'uurraa geenyeeti kan jirru. Egaa kutaa tokkoffaa qophii darbee keessatti itti gaafatamaa waajjira waldaa dargaggoota Oromiyaa kan ta'e dargaggoo Dinqaa Sooromaa waliin turtii garaagaraa haala hundeeffama waldaa dargaggoota Oromiyaa fi dargaggoonni haala kamiin miseensa waldaa kanaa ta'uu danda'u kan jedhu irratti maree bal'aa waliin taasisaati kan turre. Kutaa lammaffaa qophii har'aa keessattis kan torban darbirraa fi dhimmoota garaagaraa waldaan kun lixa Oromiyaa irratti hojiiwwan akkamiidha kan inni hojjetu kan jedhuu fi dhimmoota kanaa hojii wal qabatanii jiran kan itti isin biraan geenyu ni ta'a. Haga xumura qophii kanaatti nu dhaggeeffachaa nu faana tura. Yaadaa fi qeeqa qophii kanarratti qabdan ammoo toorota bilbila istuudiyoo keenya lamaanii 057 661 7700 yookaan dhumasaa 01tti jijjiiruudhaan nu biraan gaadha kan isiniin jennu. Qophii kana waliin ammoo turtii kan isin faana taasisu ani Yohaannis Malkaamooti. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu dhaggeeffachaa nu faana turaan affeerraa kiyya. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Egaa turtii itti gaafatamaa waldaa dargaggoota Oromiyaa obbo Dinqaa waliin taasisaa jirru itti fufna. Waldaan dargaggoota Oromiyaa yeroo ammaa kana lixa Oromiyaa keessatti ji'oota 5 tajaajila adda addaa leenjiiwwan adda addaa barnoota garaagaraa kennuudhaaf handhuura lixa Oromiyaa kan taate magaalaa Naqamtee keessatti hojii hojjechuudhaaf ifoomsitaniiti kan isin jirtan bakka keessummoonni garaagaraa jiranitti nutillee achitti argamneeti kan walii galtee isin waliin uumne. Mee magaalaa Naqamtee maaliif filattan? Maal immoo irratti hojjechuudhaaf? Tole, gaaffii baay'ee bareedaadha. Magaalaan Naqamtee magaalota lixa Oromiyaa keessatti argamanidha. Kana jechuun lixa Oromiyaatiif magaalaa guddoo, magaalaa sochiin hawaasaa, sochiin dinagdee, sochiin hawaasummaa bal'aan keessa jirudha jechuudha. Hin beekama. Akka lixa Oromiyaatti wiirtuu barnootaa waan taateef giddugala daandii gurguddaan illee kan keessa qaxxaamuru waan ta'eef dargaggoota hedduudha magaalaa kana keessatti kan dhufu jechuudha. Barnootaaf waan adda addaatiif dhufa nama hedduutu jira. Akkanumallee hin beektaa yoo ta'e yeroo dhiyootiin as naannoo lixa Oromiyaa kanarratti haalli nageenyaa tasgabbii qabaataan turre kun beekamaadha jechuudha. Nageenya kana keessatti immoo jalqaba irratti kan miidhamu dargaggoota jechuudha. Bakka nageenyi hin jirretti dargaggoonni miidhamoodha kallattii garaagaraatiin. Warri baratanis dinagdeedhaanis warri hojii adda addaa hojjetan miidhamoodha jechuudha. Kanaaf dargaggoota jiran kana bakka miidhame kana eeriyaa miidhame kana akkamittiin waldaan dargaggoota Oromiyaa qooda wayii ba'atee waan ta'e gumaachee waan ta'e fidee sanaan immoo dargaggoota gargaaruu danda'a kan jiru. Inni guddaan hubannoo uumuudha. Hojii guddaan jechuudha. Hubannoo yoo argatan dargaggoonni dafaniitu waan argatan sana hojiirra oolchuu jechuudha. Amala dargaggummaa keessatti wanti jiru yeroo baay'ee dargaggeessa gaafa taatu umurii dargaggummaa irratti miiraan deemutu jira jechuudha. Wanna badu tokkottis dafanii ariifatanii kan balleessan baay'inaan dargaggoota. Waa gaafa argatan immoo hubannoo wayii dafanii waas kan ijaaran dargaggoota. Humnas qabu jechuudha. Dargaggummaa irratti inni guddaan humna qabda. Kanaaf waan argatte waan gaarii tokko yoo argatan bakka baay'ee miidhame rakkoo nageenyaa hamaa keessa ture kana keessatti damdamannaan uumamuu danda'a. Piroojeektii qabannee dhufnee hojii amma hojjennu aktivitii kana booda ilaalchi dargaggootaa kanarratti dhimma qabnu waan of harkaa qabnu kanarratti ilaalchi dargaggootaa qaramuu danda'a waan jedhamu irratti jechuudha. Kana booda waan guddaatu eegama jechuudha. Waan gaariidha. Kanaaf akka waldaa dargaggoota Oromiyaatti akka Oromiyaatti piroojeektiin kun akka Oromiyaatti immoo Oromiyaa lixaa filannee kana keessatti wiirtuu Oromiyaa lixaa kan taate immoo magaalaa seenaa qabeetti magaalaa Naqamtee filanneetu hojii kana keessatti jalqabne jechuudha. Tole, egaa leenjiiwwan garaagaraa kennuus jalqabdaniiti kan isin jirtan. Leenjii gosoota garaagaraa dargaggoota fayyadamoo taasisuu danda'an gama leenjii kennuuti immoo maal fa'aa hojjettu yeroo asitti qabdan keessatti?
Baay'ee gaariidha. Leenjii waldaan dargaggoota Oromiyaa keessumaa yaa'ii isaa ja'affaa erga geggeessee dhiyoo jechuudha. Bara 2016 naannoo Waxabajjii keessa geggeessee yaa'ii ja'affaa sanaa booda keessoo isaa ilaalee waan hedduu fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuu kan danda'an kanarratti waan hedduu hojjechaa jira jechuudha. Kana keessaa tokko waan gurguddaa nuti hojjechaa turre waan tokko dhaabbata viiziyoo wajjin naannoo ji'a tokko dura jechuudha magaalaa Adaamaatti Global Volunteering kan jedhu irratti hubannoo dargaggoota godinaalee Oromiyaa irraa walitti babba'an magaalota Oromiyaa irraa walitti babba'aniif uumamee ture guyyaa 2 fi kana jechuun hojii tola ooltummaa keessatti dargaggoonni akkamittiin Global Volunteering hubatanii akkamitti tola ooltummaa hojjetan baay'inaan miseensi waldaa dargaggoota Oromiyaa hojii tola ooltummaa jabeessee hojjetaa kana keessatti mirkaneessaadha. Itti aanee immoo gaafuma gara lixaa kana dhufnu piroojeektii tokko dorgomnee waldaan dargaggoota Oromiyaa argatee jechuudha. Kana jechuun piroojeektiin kun piroojeektii ooflaayinii fi oonlaayiniidhaan miidiyaa akkamitti fayyadamnee nageenya buusoo keessatti qoodi miidiyaa akkam ta'uu qabaa kan jedhudha jechuudha. Gaafa dhufnu iddoo kanatti magaalaa kanatti jechuudha piroojeektii kana hojjechuun fayyadamaa dargaggootaa mirkaneessuun nageenya buusuun dirqama. Hojii guddaa tokko waldaan dargaggoota Oromiyaa karoorfatee hojjetus waan ta'eef yeroo kana karaa lamaanii kan hojjennu jechuudha. Tokko akkuma taayitiliin piroojeektii kanaa jiru karaa oonlaayiniitiin waan hojjetamu jira karaa ooflaayinii waan hojjetamu jira jechuudha. Karaa ooflaayinii yeroo si jennu leenjiiwwan garaagaraa kennitee namoota irratti hubannoo uumtee namoota dhiibbaa uuman gaafa jettu nama hunda walii miti jechuudha. Amma dargaggoota irratti xiyyeeffannoon keenya gaafa warra karaa oonlaayinii hojjettu miidiyaa fayyadamtu sooshaal miidiyaan jira miidiyaan idilee jira kana keessaa amma miidiyaawwan jiran qilleensa kilaastera kanaarra jiran qilleensa lixa Oromiyaa irratti warra hojjetan akka Oromiyaatti warra hojjetan kana filachuun dirqama jechuudha. Warra akka faanaa jiru amma waliigaltee faanaa FM wajjin gaafa uumnu moor dargaggoonni hedduun hin dhaggeeffatu FM faanaa naqamte jechuudha. Naannoo kana irratti FM 96.1 kana hin dhaggeeffatu karaa kanaan oonlaayinii akkamittiin tamsaasa qilleensaatiin dargaggoota bira gurra isaanii bira keenyaa kan jedhu jechuudha. Kanaaf miidiyaa kana dabalateetu jechuudha. Miidiyaan hedduun jiru kan miidiyaan hawaasaa namoonni dhiibbaa uuman gaafa kana waan oonlaayinii gaafa haasoftuuti dargaggoota oonlaayinii irratti miidiyaa oonlaayinii irratti hojjetu qabaachuun dirqamadha jechuudha. Gaafa kana siin jedhu miidiyaa hawaasaa kan fayyadamu dhiibbaa kan uuman wanni irratti miidiyaa hawaasaa kana irratti waan hedduu kan barreessan pilaatfoormii adda addaa kan fayyadaman kana selekti gootee isaan waliin tireeningii kennitaa sanaa booda immoo hojiin hojjetamu jira jechuudha. Ooflaayinii gaafsiin jedhumu asumatti fakkeenyaaf humna namaa tireeningii kennuun leenjisuun kanaaf qopheessuun kanaaf wannoota akkanaa hojjennachuu hojii lamatu jira jechuudha. Ooflaayinii tireeningii adda addaa kennama amma akkuma yeroo darbes ilaalte erga baniinsa piroojeektii kanaa geggeessinee booda hojii aktiivitii tokko hojii jalqabaa itti seennee jira. Kana irratti humna namaa leenjistaa. Hin hubachiistaa jalqabaa jechuudha. Nama jalqabuma hubachiistaa kana keessatti qaama adda addaatti hirmaatee ilaalteetta namoonni dhiibbaa uuman yeroo hin jiru miidiyaa hawaasaa irratti namoonni dhiibbaa uuman waan gara lixa Oromiyaa kanaa kan barreessan waan Oromiyaa kan barreessan waan Itoophiyaa kan barreessan waan biyya addunyaa anaalaayis gochaa kan oolan ijoolleewwan jajjabootu jira. Ijoolleen dhiibbaa uuman kana miidiyaa irratti jechuudha dhiibbaa uumtoonni ni jiru isaan kana filannee dubartoota waldaalee siivikii jiran waldaalee dubartoota kanuma ogeeyyiiwwan miidiyaa garaagaraa hirmaachifne hojjetaa mootummaa keessaa hirmaachifne qaama hunda hirmaachisneetu jechuudha. Abboota gadaa abboota siinqee hirmaachifne akkaataa barbaachisummaa piroojeektii sanaatti itti deemnee jirra jechuudha. Amma dhiyoo kana kan kennine leenjii marsaa jalqabaa kanaan guyyoota 2 kan kennaa turre jechuudha. Dargaggoota barattoota achii ol dhuftoota jechuudha. Isaan kana dabalataa jechuudha. Hojjettoota mootummaa dabalataa jechuudha. Hooggansa hojjettoota paartii keessa jiran dabalataa jechuudha. Seektara mootummaa keessa ogeeyyii miidiyaa dargaggoota barattoota qaama adda addaa qaba dubartoota waldaalee siivikii dabalatee waldaalee tola ooltummaa irratti hojjetan dabalatee namoota kana hirmaachifameetu jechuudha. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kutaatti qoonnee kan isin biraan gahaa jirru waldaa dargaggoota Oromiyaa fi FM faanaa naqamtee 96.1 waliin ta'uun kan qindaa'edha kan isin biraan gahaa jirru. Egaa turtii keenya kanarraa gara goolabaatti fidaati kan jirru mee gara kutaawwan jalqabaa kana keessatti hawaasni dhaga'uu qabaa keessumaa dargaggootaaf ergaa dabarsuun qabaa waan inni dubbachuu qabu kan itti nan gaafannetu jiras kan jettan yoo jiraate kaastanii mee kan guyyaarraa gara goolabaatti finna.
Tolee, turtii gaarii qabaanne waan waldaa dargaggoota Oromiyaa waan inni hojjetu gara Oromiyaa kanarratti gara Oromiyaa lixaa kanarratti illee piroojeektii qabannee dhufne dabalatee jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti waan hin jechuu barbaadu jalqaba irratti hojiiwwan babbareedaa waan dargaggootaa wal qabatu kana FM'n faanaa 96.1 kun sagantaawwan akka kanaa qopheessuun lammata immoo yeroo nuyi piroojeektii kanallee qabannee dhufnu daftanii dhimma kana accept gochuudhaan fuutanii akka waliin hojjennu haalli isin itti deemtan waan gaariidha jechuudha. Dabalee immoo waan guddaadha jechuudha. Amma leenjiin kenname akkuma dhaggeeffataas turre namoonni leenjii kana hirmaatanis waan achi keessattis ilaalaa turre dhimmi diijitaal liitireesii and online safety jedhu dhimma baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf dargaggoon waan gurguddaatu jira. Gara lixa Oromiyaa kana waan gurguddaatu jira. Namoonni miidiyaa hawaasaa gaafa fayyadamtu miidiyaa hawaasaa jechuun yeroo ammaa addunyaa irratti wanta jabaadha jechuun wanta ergaa keessa dabarfachuu gurgurachuu kan dandeessu waan adda addaas maayikiroo sekondii keessatti kanatti bira ga'uu dandeessudha jechuudha. Kanaaf moor kallattii garaagaraan dargaggoonni jiran waan gaggaarii of biraa qabnu kana yoo gurgurre biyya kana beeksisu godina kana beeksisu naannoo jiraannu beeksisu mandara keessa jiraannu beeksisu sun immoo uniif gaarii akka ta'e leenjii darban irrattis hubannee jirra. Kanaaf namni kamiyyuu dargaggeessi wanna barreessu itti yaadees waan barraa'es gaafa qoodu yookaan gaafa fayyadamu ilaalee akka fayyadamu waan gaariif akka oolchu jechuudha. Waan gaarii gaafa barreessitu jalqaba irratti kan fayyadamu sidha jechuudha. Kana ilaalleerra iddoo adda addaatti wanta baay'ee ilaalaa turre jechuudha. Wanni ati barreessitu wanta ati ol kaawwattu akka nama miidiyaa irratti waan ati barreessitu akka nama qabeenya ta'e kaawwatuuti jechuudha. Akka qabeenya fiizikaalii kaawwatu namni mana keessa kaawwachuu danda'a. Fakkeenyaaf namni maallaqa qabu tokko baankii kaawwachuu danda'a jechuudha. Baankii kaawwatee wanna seef godhate wanta kaawwateen booda waa godhachuu danda'a jechuudha. Wanti amma nuyi ol keenyu yeroo nuti fayyadamnu wanti nuyi barreessinu waan nuyi stoor goonu hundumti isaa gaaf tokko peebaakii qaba jechuudha. Deebi'ee nu fayyada waan ta'eef namoonni hedduun argineerra waan ta'eef gaafa deebinee ilaallu namni miidiyaa fayyadamu kamiyyuu waan gaggaarii manaa qabu waan gaggaarii naannoo jiruu qabu waan baay'eetu jira baay'ee gara lixa Oromiyaa waan hedduudhaan beekama. Wannoota maqaa balleessiin jijjiru caala wanti nuti barreessinee hin finne baay'eetu jira jechuudha. Waan qabeenya uumamaa ta'e waan hojjetamee jiru waan lafarra jiru waan gaggaarii duudhaa gaggaarii aadaa gaggaarii waan safuu hawaasaa kanaa eegu waan babbareedaa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf waan kanarratti xiyyeeffannee waan gaarii barreessuu waan gaarii hojjechuun nuuf gaariidha waan ta'eef jabeessinee hordofuu qabna. Dhimma kana irratti jabaannee hojjechuu qabna. Kanaadha kan hubanne jechuudha. Leenjii kanarraallee kana hubanne baay'ee. Nuyi kan hubanne dargaggoonni iddoo hedduutti namni waan gaggaarii hin taane kan barreessu waan nama walitti buusu hawaasa walitti buusu waan ijaarsa biyyaa keessatti hin fayyadne nageenya mirkaneessuu keessatti waan hin fayyadne kan inni barreessu waan biraa miti hubannoo dhabuudha baay'insa kan ilaalle leenjii kanarraa jechuudha. Namni hedduun hubannoo waan hin qabneef jechuudha. Kanaaf leenjiin kun gaafa kennames leenjiin marsaa jalqabaa namni odeeffannoo sirrii fudhateera beekumsa gaarii qabateera jenneetu abdanna jechuudha. Leenjiin kun itti fufa kallattii adda addaatiinis immoo namoonni muuxannoo adda addaa qaban beekumsa adda addaa qabanis sagantaa waliin qabnu kanarratti sesseenanii wanna hubannoo qaban qoqqoodaa deemuu danda'u. Inni guddaan garuu leenjii kanarraa kan eegamu namni ofiisaas akkamittiin piroojeektii kana keessatti hubannoo argatee namni leenji'u sanaa booda immoo biyyasaaf bu'aa buusuu danda'a. Waan isa keessa jiru baasee akkamitti gurgurachuu danda'a. Karaa gaarii ta'e akkamitti gurgurachuu dandeenya. Amma namni hedduun dargaggeessa hedduu waan gaggaarii of harkaa qaba. Waan gaggaarii kana garuu miidiyaa hawaasaa kanatti iddoo adda addaa iddoo badaatti oolcha. Karaan taane baasaa. Moor jaallatamummaa jaala jibbatu itti baay'ataa jechuudha. Kanaaf waan gaarii qabna of harkaa hubannee waan gaarii kana immoo gurgurachuu dandeenya kan jedhudha. Moor kana booda leenjii kana booda hojii bal'aan hojjetamee beekumsa qabnu waan barreessinu waan hojjennuun waan gaggaarii godina kanaa waan gaggaarii lixa Oromiyaa beeksisaa sana keessatti immoo nageenya mirkaneessaa akka dhufu misoomni akka jabaatu hojii gaggaariin akka jabaatu hin abdannaa kana immoo argineerra ijoollee leenjii kana fudhatanirra kan jedhudha. Waliigalatti waan gaariitu jira jechuudha. Ayyee kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya kan kutaa kanaa xumurreetii kan jirru
Egaa obbo Dinqaa itti gaafatamaa waldaa dargaggoota Oromiyaa yeroo keessan qaaliirraa turtiin waliin taasistaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa. Ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kan kutaarraa goolabuun dura muuziqaa gabaabaa fi oduu kan dhimma dargaggootii leenjii keessumaa dhimma itti fayyadama miidiyaa hawaasaa wajjin wal qabate kan hojjetamee simbiraan geenya bal'ina isaa immoo qophii ittaanuun kan simbiraan geenyu ta'a. Kabaaratehemi bareedduu surbaan tora tora ayyaan taloo waliin taphannaa yoona yoona yoona. Nyaatee damma bookee yaara saakoo akka shammi ooftu yaa shoreekoo ilaaljoollee Oromoo waan ofiikoo akka shansi ooftu maal warqeen koo ndaankoonii ta'e yaara saakoo laftoo garaa barii yaa shoreekoo eessa koo jibbii teessi toobseekoo nakkas galagalii qablabeekoo. Tapone samaru ikas kame shale karuna nanin tarunga jai jate saralu ikas kame karamana babanti min tala jalde sidu la galami ikas kame walam balil kanor kiyari bade sidu ka galami ikas kame tafiyami intulatu wasiwami malengaltu jona muriti ni jonsira jinin kolle hare nona turiti tinno situra jinin michutane tafiyami intulatu wasiwami malengaltu jona muriti ni jonsira jinin kolle hare nona turiti tinno situra jinin michutane. Chumchume tinona tatoluna sirbime tinnosa tatoluna sirbime chumchume tinona tatoluna sirbime tinnosa tatoluna sirbime jinni bari ba oya rasako amma gundoga ya shoreko sifjerenu padde wano fiko amma limbomga mal falliko ijare magorro ya rasako kabandi gamore ya shoreko sijalem makoto anofiko keni samore malfaliko tehem barza fi muramin talo galanona anjesi sumi ikas kome baden kafka fi du fami garanona antesisu ikas kome
Girrisi akka bokkar faasaan taloo malkaan akka adeejeeti. Hiikas gommee. Kutu karaa mana keenya malu karaa walla adeejediti. Hiikas gommee. Faraan kaasaa dimbitee mintala daaleen alaa dhaabbatami. Hiikas gommee. Jaalala dhoksaalite mi wayyoo gubeen akka akkaammatami. Hiikas gommee. Taafiyaami hin tullatu waasi waami maleen galtu yoonaa muriitiin ijoonsii tura wajjiin kollee haaree yoonaa turiitiin noonsii tura wajjiin michuu ta'aane. Taafiyaami hin tullatu waasi waami maleen galtu. Waldaan dargaggoota Oromiyaa haala itti fayyadama miidiyaa hawaasaa wal qabatee jiru irratti dargaggoota magaalaa Naqamtee fi godina Wallagga Bahaarraa walitti bobba'aniif leenjii guyyoota 2 magaalaa Naqamteetti kenne. Itti fayyadamni miidiyaa hawaasaa daran babal'achuu hordofee dargaggoonni haala kamiin karaa miidhaan geessisneen itti fayyadamuun waan gaariif oolfachuu qabu kan jedhu irrattis leenjiin bal'aan dargaggoota kanneeniif kennameera. Dargaggoonni Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin addatti turtii taasisanis leenjii fudhatan kana irraa hubannoo gaarii akka argatanii fi waldaa dargaggoo Oromiyaa leenjii kana qopheesses galateeffachuun hubannoo argatan kanas kanneen biroof qooduuf qophii ta'uu isaanii himaniiru. Maqaan koo Gaadisee Shaambaliin jedhama. Kanan dhufe mana barumsa sadarkaa lammaffaa Naqamteedha. Leenjiin guyyaa 2 fi adeemsifamaa ture kuni beekumsa guddaa nu laateera. Kan biraan immoo dargaggootaaf yookaan barattootaaf haala kamii sooshaal miidiyaa yookaan immoo teknooloojiiwwan adda addaa jiran kana haala kamii akka itti fayyadamuu qabnu hubannoo adda addaa nu laateera jechuudha. Kanaaf warra Oromiyaa Youth Association kana hedduu galateeffannaa jechuudha. Barattoonni warri kaanis yookaan dargaggoonni warra kaaniifis hubannoo akka laatanii fi gamanuma isaan gaafachuun barbaada. Lalisaa Abirraan jedhama. Kan inni dhufe miseensa garee ati namaa chaaritii irraadha. Carraa argadhee leenjii kana irratti hirmaachuu kootiif baay'ee nama carroomedha. Dhugaa dubbachuu fi sooshaal miidiyaa irratti isa ta'uu gama onlaayiniitiin dargaggoonni keenya baay'een taayimii isaanii qoseessanii taayimii isaanii balleessanii akkasumaan guyyaa guutuu kan taa'ulan baay'eetu jira jechuudha. Leenjii kana irraa garuu muuxannoo fudhadhe irratti baay'een pilaatfoormii garaagaraa irratti koontentii garaagaraa irratti sooshaal miidiyaa irratti kan hojjetan jiru jechuudha. Gama tiiktookidhaan yuutuubiidhaanis kan hojjetan baay'eetu jira. Kan hundumaa keessatti garuu kan callisee akkasumattiin hojjechaa oolu jedhee jira jechuudha. Maqaan koo Maazaa Malkaamuun jedhama. Asuma magaalaa Naqamtee irraati. Egaa leenjii kana keessatti nuti keessumattuu dargaggoonni roga isaaniitiin miidiyaa hawaasaa fayyadaman akkasumas miidiyaan hawaasaa kun immoo miidhaa inni qabuu fi faayidaa inni qabu kana keessumattuu biyya ijaaruu biyya diinagdee ofii guddisuu akkasumas immoo faayidaa gama miidiyaa hawaasaatiin argamu sana giddu galeeffachuudhaan dargaggoonni akkamittiin yoo fayyadamanii guddina biyyaa keessattis guddina mataa isaanii keessattis shoora isaan ba'an sana hubachuuf nu gargaaree jira. Yuunivarsiitii Hawwaasaa irraa dhufuun leenjicha kan kennan barsiisaa seeraa barsiisaa Bafiqaaduu Dirribaa biyya keenyatti labsiin seeraa haasaa jibbiinsaa kanneen miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisan gaafachiisu bahee waan jiruuf kana hojiirra oolchuun dura leenjiiwwan akkasii dargaggootaaf kennuun baay'ee murteessaadha jedhani. Akkuma beekamutti miidiyaan yeroo ammaa akka mootummaa arfaffaatti ilaalama. Kana jechuun dhiibbaan inni uumuu danda'u karaa gaariitiinis karaa badaatiinis guddaadha jechuudha. Sababuma miidiyaa kanaan yeroo lolli biyyoota garaagaraa keessatti ka'u biyyuma keenya dabalatee jechuudha ni argina. Yeroo hololli garaagaraa yookaan immoo hate speech kan jennu jechuudha. Jibbiinsa amantaaf amantaa bakka walitti buusuu namoota sabaaf sablammoota adda addaa walitti buusuun kun ni jira waan ta'eef isa irratti hate speech fi akkasumas immoo labsiin seeraa biyyattiidhaan kan bahe ni jira jechuudha. Garuu isa hojiirra oolchuun dura awareness kennuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Especially warroota dargaggootaaf leenjii akkana kennuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif awareness malee seera qofa fidee hojiirra oolchuudhaaf baay'ee rakkisaa waan ta'eef. Kanaafuu hate speech kanneen yookaan immoo ergaa jibbiinsa qabu namoota walitti buusuu kanneen ofirraa ittisuudhaaf leenjii akkanaa kennuun awareness digital literacy jennaan isa kennuun jijjiiramni akka dhufu namoonni miidiyaa waan gaariitiif tola ooltummaatiif sabootaaf sablammoota waan walitti fiduu danda'u amantaa waan walitti fiduu danda'u akka qabaatan isaan taasisa jechuudha. Godina Wallagga Bahaatti itti gaafatamaa koochoo dargaggootaa kan ta'an obbo Taarraqeen Fiqaaduu leenjii kenname kana irraa hubannoo gaarii akka argatanii fi dargaggoonni miidiyaa hawaasaas ta'e kanneen biroo haala kamiin waan gaariif itti fayyadamu kan jedhu kan barsiisuudha jedhani. Leenjiin kun dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e hubannoo kana hin jedhamne ol irraatii argadheera. Yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaas ta'u miidiyaa adda addaa hin fayyadamna malee maaltu keessa jira faayidaansaa akkamitti yoo fayyadamne irraati fayyadamuu dandeenya bifa kamiin immoo yoo ta'e irratti miidhamuu dandeenya kan jedhu anis ta'u dargaggeessi keenya bal'aansaa addaan baafatee kan beeku hin turre jechuudha. Garuu leenjii kanarraati akkamitti akka fayyadamuun nurra jiraatu sirriitti hubachuuf yaaleera carraa gaariidha jedhee ilaala jechuudha. Egaan dargaggoonni keenya bal'inaan miidiyaa hawaasaa kan fayyadamu dargaggeessa
kutaa hawaasaa jiru kam keessaayyuu jechuudha. Garuu akkamitti itti fayyadama saaxilamaa jira moo irraa fayyadamaa jira inni gaafa laallu garuu qaawwa mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e dargaggoonni muraasni miidiyaa hawaasaa sirriitti fayyadamanii harka qalleessa deeggaraa jiran jiru. Nama birattiin dhaabbachaa jiran jiru. Itti gaafatamaa waajjira waldaa dargaggoota Oromiyaa kan ta'e dargaggoo Dinqaa Sooromaa leenjii kan maallaqa dhaabbata biyya Kanaadaa irraa argameen marsaa jalqabaatiin beekumsa dijitaalaa fi nageenya marsariitii irratti dargaggootaaf kennee jirani. Leenjii kana kan qopheesse waldaa dargaggoota Oromiyaadha. Innis immoo dhaabbata search command groundii fi liidaa waliin ta'uudhaan dhaabbata biyya Kanaadaa irraa deeggarsa argame maallaqaan jechuudha. Leenjii kana itti yaadameetu piroojeektiidha waan ta'eef piroojeektiin kun gaafa qophaa'u akka Oromiyaa lixaatti jechuudha kan qophaa'e dargaggoota adda addaa hawaasa adda addaa irra jiran ogeeyyii miidiyaa barattoota dhiibbaa uumtoota miidiyaa hawaasaa hirmaachisee qophaa'a. Piroojeektiin kun akkuma kanaan dura laawunchi gaafa ta'u yookaan baniinsa irratti ibsamaa ture jechuudha. Aktivitii garaagaraa qaba. Aktivitii gara 4 qaba jechuudha. Ji'a 5 lixa Oromiyaa kanarratti piroojeektii hojjetamudha. Piroojeektii dargaggoota giddu galeessa godhate haala qabatamaa keessa jirru giddu galeessa godhate piroojeektii laawunchi ta'edha jechuudha. Amma aktivitiin jalqabaa digital literacy and online safety kan jedhudha jechuudha. Kanarratti guyyoota 2 leenjii milkaa'aa ta'e qaamni hirmaatus hirmaatee karaa gadi fagoo ta'een namni leenjii kana kennullee jechuudha. Karaa of eeggannoo qabuun filamee hubannoon gadi fagoon dargaggootaaf dhiibbaa uumtootaaf ogeeyyii miidiyaa godina kanaa fi magaalaa Naqamtee hirmaachisee karaa milkaa'aa ta'een geggeeffameera jechuudha leenjiin kun. Dargaggoo Dinqaatti dabaluutiin dargaggoota leenjii kana fudhatan keessa kanneen dhiibbaaman waan jiraniif dargaggoonni kunneen yaada gaarii qaban haala kamiin addunyaaf qooduu yookaan gurgurachuu danda'u kan jedhus waan kennameef kallattiin fayyadamoo ni taasisan jedhaniiru. Inni guddaan tokko ofii isaanii fayyadamoo ta'uu jechuudha. Amma ijoolleen miidiyaa irratti dhiibbaa uuman jiru, ogeeyyiin miidiyaa jiru jechuudha. Gaafa leenjii kana fudhatan ofii isaanii akkamitti bu'a qabeessa ta'u miidiyaa kanaan kan jedhu ilaalama. Sanaa booda immoo waan gaggaarii gara iddoo jiraannu kana jiru, gara lixa Oromiyaa jiru, gara godinoota Wallaggaa keessa jiru, magaalaa Naqamtee keessa jiru waan gaggaarii kana akkamitti addunyaatti gurguruu dandeenya. Namni gaafa waan gaggaarii kana gurguru maxxansu namni hedduutu ilaala. Sanaa booda immoo ofii isaa fayyadamaa ta'uu danda'a. Boriftaanii kan jedhudha waan ta'eef baay'ee murteessaadha jechuudha. Yaada ijoollee irraallee leenjii kana dhumarratti illee kan ilaalaa turre baay'ee leenjii murteessaadha. Ogeeyyii miidiyaa tokkoof baay'ee murteessaadha. Dargaggoota miidiyaa irratti barreessan miidiyaa irraa immoo dubbisan kallattii adda addaatiin odeeffannoo wal jijjiiraa oolanii baay'ee murteessaadha waan ta'eef leenjii akkaan milkaa'aadha jechuudha. Akka yaadnee ol milkaa'aadha. Kanaaf baay'ee gammadaa jechuudha leenjii kana. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Qophii kana qindeessuudhaan kan isin faana ture ani Yohaannis Malkaamooti. Hagaa kutaa taanuu walitti deebinutti nagaatti. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu.